yeroo kana black market fi karaa baankiitiin garaagarummaan jiru baay'ee tokko dhibbaadha. Garaagarummaan jidduu isaa jiru maal fakkaata? Baankii sharafachuutu caalamoo karaa gabaa gurraatti sharafachuu caala? Gabaa gurraachaan sharafachuu barbaanne karaa kamiin argachuu dandeenya? Eenyu irra sharafachuu? Odeeffannoowwan jedhanii fi kana fakkaatan kan biraa daqiiqaa muraasa keessatti simbiraan kan gota hamma xumuraatti yoo hordoftan odeeffannoo gahaaf quubsaa ta'e YouTube chaanaalii kanarra viidiyoo kana keessa argachuu hin dandeessan jechuu barbaada. Video darbee akkuma jalqaba isin kaasee karaa baankiitiin maallaqa gurgurachuuf ta'ee bituudhaa fi meeqaan akka gurguruu dandeenyu akkamitti akka gurguruu dandeenyu fi garaagarummaan jidduu isaa jiru maal fakkaata? Baankii kamitti qarshii olaanaan bitaa jira? Baankii kamitti qarshii gadaanaan bitaa jira? Akkasumas nutti gurguruu irratti kamtu qarshii olaanaan gurguraa jira? Kamtu qarshii gadaanaadhaan nutti gurguraa jira? Kan jedhu isin biraan ga'ee jira. Namni viidiyoo sana ilaalle ammoo as koomentii jalqaba irratti linkii viidiyoo kanaa ni argattu. Achuma ilaalaa isin jechuu barbaada. Viidiyoo kana keessatti ammoo black marketidhaan maallaqa addunyaa kanaa keessa hamma 11 ta'an odeeffannoo isaa qabadee isin dhufee jira. Meeqaan gurguramaa jira biyya keessatti akkasumas immoo biyyoota isin jirtan keessatti meeqaan akka sharafamaa jiru kan jedhu odeeffannoo jedhuuf kanaaf kan fakkaatan kan biraas isin qabadee dhufee jira. Kanaaf jalqaba irratti kan isin biraan gahu doolaara Ameerikaa tokko karaa gabaa gurraachaatiin 119 saantiba 50 gurguramaa jira. Yeroo kana yeroo nama viidiyoo kana isin waraabu kana keessatti jecha 119 saantiba 50 gurguramaa jira. Itaan sana ammoo doolaara Kanaadaa tokko karaa gabaa gurraachaatiin black marketiin biyya keessaa fi biyya alaattis kan ittiin gurguramaa jiru saantiba birrii 87 gurguramaa jira jechuudha. As biratti odeeffannoon isin beekuu qabdan kun nama hunda biratti miti jechuudha. Gabaa bilisaati namni kamiyyuu qarshii na ta'a jedhee bita kunis ammoo qarshii na ta'a jedhee gurguraa jechuudha. Fakkeenyaaf namni doolaara Kanaadaa kana 70 namni bitu jira 85 namni bitu jira irra caalaatti olaanaa akka gurguramaa jiruu fi iddoo baay'eetti wal fakkaataa ta'e kan gurguramaa jiru. Qarshii 87 gurguramaa jira isin jechuu barbaada. Kanaaf namoonni biyyoota akkanaa kana keessa jirtan yookaan immoo doolaara Kanaadaa qabdan akka jirtanii fi biyya keessattis qarshii kanaan sharafuu qabdan isin jechuu barbaada. Itaan suudhaanii sadaffaa irratti doolaara Awustiraaliyaati. Doolaarri Awustiraaliyaa tokko qarshii 78 saantiba 95 gurguramaa jira jechuudha kana gabaa gurraachaatiin. Egaa akka hojjetamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya karaa baankiitii fi karaa gabaa gurraachaatiin haalli sharafaa baay'ee garaagarummaa kan hin qabnee fi kan walitti dhiyaatu jechuudha. Kana jechuun kan nuti baankiitti gurgurannu osoo hin taane baankiin kan nutti gurguru isin jechuu barbaada. Fakkeenyaaf doolaara Awustiraaliyaa karaa gabaa gurraachaatiin birrii 78 saantiba 95 gurguruu dandeenya isin jedhee jira. Itaan sunaan fakkeenyaaf yuuroo yoo ilaalle yuuroo tokko qarshii 130 saantiba 76 sharafamaa jira jechuudha yeroo kana karaa black marketiidhaan. Karaa baankiitiin yoo ilaalle ammoo 128 fi saantiba 35 gurguramaa jira jechuudha. Garaagarummaan jidduu isaa jiru yoo jiraate qarshii tokko saantiba wahiidha jechuudha. Karaa black marketiitii fi karaa baankiitiin. Karaa baankiitiin innan isin jedhu baankiin kan nurraa bitu sun taane baankiin kan nutti gurguratu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko biyya keessa gara biyya biraa akkuma viidiyoo darbe irratti isin jedhe dhimma daldalaa fi haa ta'u dhimma barnootaa fi dhimma yaalaatiif gara biyya biraa hin deema yoo ta'e doolaaraan yookaan ammoo birrii biyya sanaatiin inni qabatee kan deemu jechuudha. Yoo attam mijaa'uu fi dhabe doolaaraan qabatee kan inni deemu qabu jechuudha. Kanaaf garaagarummaa jidduu isaanii jiru fakkeenyaaf yuuroo irratti yoo ilaalle qarshii tokkoo fi saantiba 50 akkas ta'a. Karaa gabaa gurraachaatiin 130 saantiba 76 baankiin kan nutti gurguruun ammoo 128 saantiba 35 isin jechuu barbaada. Kanaaf kanas gamanumaan akka beektan isin jechuu barbaada. Itaan sun ammoo tuyyuu paawundiidha jechuudha. Paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin kan black marketiin 153 saantiba 14 sharafamaa jira. Biyya keessatti biyya biraatti namoonni qarshii yookaan maallaqa kana qabdan kanaan sharafamaa jiraachuu isaa akka beektan isin jechuu barbaada. Itaan sun ammoo qarshii maallaqa guddaa addunyaa kanaa kan ta'e dinaara Kuweetiiti jechuudha. Dinaarri Kuweetii tokko karaa gabaa gurraachaatiin 391 sharafamaa jira. Karaa baankiitiin viidiyoo darbe irratti ilaaluu dandeettanii karaa baankiitiin 336 saantiba 29 garaagarummaa jidduu isaa jirus gamanumaan akka beektan isin barbaada. Dinaara Kuweetii kana karaa baankiitiin bitachuu yoo barbaanne gurguruu osoo hin taane bitachuu yoo barbaanne 300 fi 83 saantiba 67 akka ta'e viidiyoo darbe irratti isin kaasee jira. Karaa black marketiitiin ammoo tuyyuu yeroo kana kan inni ittiin jiru 391 jiraachuu isaa akka beektan isin jechuu barbaada. Itaan sun ammoo diraama Dubaayiiti. Diraamni Dubaayii tokko karaa gabaa gurraachaatiin saantiba birrii 32 fi saantiba 56
birrii 32 saantiba 56 jiraachuu isaa akka beektan isin jechuu barbaada. Isa kana karaa baankiitiin bitachuu yoo barbaanne baankii irraa bitachuu barbaanne birrii 31 saantiba 99 jechuun birrii 32 jechuudha karaa baankiitiin bitachuu barbaanne. Gurguruu yoo barbaanne viidiyoo darbe irratti isin kaasee ture birrii 28 saantiba 31 asirratti karaa black marketiin ammoo birrii 32 fi saantiba 56 sharafamaa jira. Biyya keessattis biyya Dubaay keessattis namoonni sharafachuu barbaadan isin jechuu barbaada. Taan sun ammoo Riyaala Suudi Arabiyaati. Riyaalli Suudi Arabiyaa tokko karaa gabaa gurraachaatiin birrii 31 saantiba 8 isuma kana karaa baankiitiin sharafachuu wo barbaadan akkam meeqaan jira isa jedhu beekuu barbaadan birrii 27 saantiba 43 kan isaan nutti gurguranii ammoo bitachuu yoo barbaanne birrii 31 fi saantiba 30 gurguramaa jira jechuudha. Garaagarummaa jidduu isaa jiru saantiba 8 qofa jechuudha. Baankii irraa bitachuu fi nama dhuunfaa irraa bitachuun. Kanaaf sharafni baankiin ittiin gurguraa jiruu fi warra black market ittiin bitaa jiru baay'ee garaagarummaan qabu jechuudha. Kanaaf warra baankiitiinis black market jechuu dandeenya. Garaagarummaan jiru yoo jiraate kan isaan nurraa bitanii fi kan raasaa irratti gurgurannuudha malee baankii irraa hin bitannaa fi nama dhuunfaa irraa hin bitannu yoo ta'e garaagarummaan guddaan hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf Riyaala Suudi Arabiyaa irraa ilaaluu dandeettan baankiitti birrii 31 saantiba 30 karaa gabaa gurraachaan ammoo qarshii 31 saantiba 8 garaagarummaan guddaan jidduu kana hin jiru jechuudha. Inumayyuu ka baankiitu caala asirratti isin jechuu barbaada. Ittaan suudhaan Riyaala Omaaniiti. Riyaalli Omaanii tokko karaa gabaa gurraachaatiin 310 sharafamaa jira. Isa kanas gamanaan akka beektan isin jechuu barbaada. Ijoolleen biyya Omaan keessa jirtan kanaan jiraachuu beektan akka sharafattan immoo qabattanii gara biyyaa kan dhuftan kanaan sharafamaa jira isin jechuu barbaade. Isuma kana namoonni kun jalqaba isin kaasee dhimma yaalaatiif dhimma barnootaatiif daldalaaf dhimma kanaaf kan fakkaatan kan biraatiif gara biyya biraatti deemuu barbaadan ammoo gara Omaan deemuu yoo barbaadan kan isaan ittiin gurguraa jiran warri baankii 305 fi saantiba 28 gurguraa jiran jechuudha. Naannoo garaagarummaa birrii 4 fi saantiba wayiiti. Isa kanas gamana akka beektan isin jechuu barbaada. Ittaan suudhaan dinaara Joordaaniiti. Dinaarri Joordaanii tokko karaa gabaa gurraachaatiin 168 fi saantiba 73 gurguramaa jira. Isuma kana baankii irraa hin bitanne yoo ta'e immoo 165 saantiba 74 bitachuu yoo barbaanne jechuudha. Harkarraa qabna gara baankiitti gurgurachuu barbaanne yookaan ammoo namoonni ijoolleen haaraa taatan fakkeenyaaf reefu gara biyya Joordaan deemanii haala salphatti warroota black market hojjetan argachuu hin danda'ani. Tarii dhimma isaan rakkisu biyya keessa jiraate karuma baankiitiin ergu karaa baankiitiin yoo ergitan ammoo tuyyuu 146 saantiba 68 isayyuu baankii Oromiyaatti yoo ergattan jechuudha. Bunna baankiitti yoo galchitan 142 saantiba 48 baay'ee gadi bu'aadha. Kana baankota akkasii kanneen osoo hin taane baankii qarshii olaanaadhaan bibbitaa jiru fakkeenyaaf akka viidiyoo darbe irratti ni kaase baankii hojii gamtaa Oromiyaa irra caalatti immoo baankii Oromiyaa baankii daldala Itoophiyaa fi Awaash baankii kanneen irratti yoo galfatan irra caala bareeda jechuudha. Inni kunis akkuma jalqaba irratti ni kaase ijoollee reef gara biyya ormaa deemanii black market yoo hojjetan haala salphatti argachuu hin danda'ani. Kanaaf kanaan jiraachuu isaa akka beektan isin jechuu barbaada. Dhumarratti kan isin biraan gahu dinaara Bahireeniiti. Dinaarri Bahireenii tokko 300 fi 17 sharafamaa jira. Karaa black market 317 saantiba 11 sharafamaa jira. Isuma kana viidiyoo irratti isin kaasetti baankii irraa hin bitanna yoo ta'e 311 saantiba 80 baankiidhaan gara biyyaatti erganna yoo ta'e immoo baankiitti sharafanna yoo ta'e 273 saantiba 29 akka jiru viidiyoo darbe irratti isin kaase ammas isin kaasuu barbaada. Kanaaf mallaqni addunyaa kanaa kan guyyaarraa qabadhisin dhufe kan hanga masan biraan ga'e lakkoofsaan 11 ol ta'an jechuudha. Viidiyoo guyyaarraa qabadhi dhufe kan hanga masan biraan gahaa ture kana waan wantoonni galatoomaa galan keessaan dachaadha viidiyoo biraatiin hammuulee dibinuti baay'ee ittaan suudhaan ammoo namoonni odeeffannoo kanaaf kan kana fakkaatan kan bira dhimma biizinasii biyya keessatti maal hojjechuutu bu'aa qabeessa nu taasisa. Hojiiwwan hojjechuu barbaanne immoo haala kamiin hojjechuu dandeenya maal nu barbaachisa qarshii hamaam nu barbaachisa. Akkasumas iyyuu haala sharafaatiin wal qabatee guyyaa guyyaatti jijjiiramatu jira waan ta'eef kan isin biraan ga'u ta'a. Ittaan suudhaan immoo namoonni biyya keessatti mana ijaarrachuuf bituuf gurguruu barbaadan odeeffannoo isaa kan isin biraan ga'u ta'a. Akkuma kana dura isin biraan gahaa ture jecha odeeffannoo akkasii beekuuf dhagahuu yoo barbaadan karaa koomentiitiin na beeksisuu dandeettan. Isaan alatti sammuu karaa keessaatiin telegiraamii imo waasaapii fi karaa messengerii karaa kamuuyyuu argachuu dandeessan jechuu barbaada. Deebi'eechira isin deebi'u qabu achuma kan isin deebisu ta'a. Nama hunda ni barbaachisa jedhee kan yaadee fi isin hundi hin barbaadda yoo ta'e asirratti viidiyoo jedhee kan isin maxxansu ta'a jechuudha. Kanaaf waan hordoftanii galatoomaa galan keessaan dachaadha. Viidiyoo biraatiin hammuulee dibinutti baay'ee.